جالل أنسي جالو خيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندبر توكي خيسا يا ديرو إنسان سيجيسا جالل أنسي جالو خيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندبر توكي خيسا جالل إنسان سيجيسا نندبر توكي خيسا أنيس فلود رافقا ألبوم قبيسات إنجرا كليب بيلاس على منا كيات يوجيني سوجدي يسنيف دي سوداف فلود را أما كا أنيس نماني براك أو هيتشوكي يعملين تي فلود رتي إلا أما جرو جينين كابسو كباتوري يشوكي يسنو ما فينا واسق يراتوري أما مو يا ربي جي كما درات قبل فلود راتي ألبوم كا وجدي في تدي تجرا موسيقى وجت ما جرا سو يا رب جي كليب الانس وأواسق يا وجه ولا جرا keessummaan keenya har'aa weellisaadha sarnyii arfan qallooti waltajjii garaagaraa irratti sirbee sirbisiisee burraaqee utaalchisee shubbisiiseera weellistoota hedduufis walaloo fi yeedaloo kennuun akka dhageettii horatan godheera weellistoota akka Raajuu Muhammad, Na'imaa Abdurrahmaan, Abdishuu Ammaa fi Ramadaan Amoodiyaas warra maqaa dhahuun danda'amuudha. Weelluu fi weellisuu yoo irraa baran malee itti hin himanii akaakayyuu fi abaabayyuu irraa dhangi'amee dachaa fi daraboo irraa dhaalee hiriyoota waliin moyxeffatee gabbifachuun dubbii afaan isaatiin nutti hime. Sooqa namni gaalli hiriira duraan laallata yaani anis weellistoota mana duraatiin laalladhee weellistoota mana duraa weellistoota Oromoo Alii Birraa irraa eegalii hedduutu jira gaa Ali Shabboo, Ali Birraa, Adam Haarun, Khadir Saidii jira hedduu gaa zamana keenya kanattis kottu gaa Adnaan fa'aa jira hedduudha weellistoonni Adnaan Mahammad Daayitee Mokonnon fa'aa jira hedduudha gaa warra laalanii aktii itti seenne jechuudha dargaggoota keessaayis warra buleeyyii keessaayis maqaa sii kaasetiin jira jechuudha dhaloonni kiyya Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Balloo jaajittiin daladhee guddinni kiyya magaalaa Dirree Dhawaati artiidhaas kan jalqabee magaaluma Dirree Dhawaati maqaan kiyya guutuun Taajuu Shurrubbee Haajii jaama Taajuddin Haajii Bayyuu naan jaala. Artist Taajuu Shurrubbee maqaan dhaloota isaa Taajuddin Haajii Bayyuu maqaa Shurrubbee jedhu kana guyyaa keessa hiriyoota isaarraa akka argate dubbata. Shurrubbee maqaa qoosaati maqaa rifeensa kiyyaati. Rifeensaan qabaachuu ture soo jabuutitti gaafaan jiraachuu ture rifeensa dheeraan qabaachuu ture soo sammooda hiriyoonni kiyya shurrubbaan dhawachuu ture yeroo hedduu saniif Taajuu Shurrubbee naan jedhanii na yaaman. Achuma maqaan kunatti maxxane irra guddaa namni waan na beekuun Taajuu Shurrubbee waan na beekuuf jecha albama irrattis Taajuu Shurrubbee hin godhe. Ammallee beeytaa bika sanitti waatu jira abbaan kiyya nama aalimaa guddaadha nama mudarrisa nama ilmi hedduu nama qaraasisuu sheekha guddaadha beekamaadha Harargeetti soo kanaafu Haajii Bayyuu jee hoggaan artii gubba godhe rabbi rahmataa godhuu fi abbaan kiyya ni akrame soo kanaaf Taajuu Shurrubbee godhuu na wayya jeetiin Taajuu Shurrubbee godhe. Artist Taajuu Shurrubbee gumgumee walaleessee weellisaa ta'uuf ciini yookiin aruuzni ganda qoree kan yeroo duraatiif sirba BCBC jedhu itti sirbe bu'uura akka isaaf ta'e hin dagatu. Wallahi ni yaadadhaa ganda qoreeti cidha dalagu jirra yeroo san ana garamni gaafa san jiru Ali Muhammad Diimaa falmataa roorroo Ali Muhammad Diimaa soo aliin gitaara taphataa kiiboordi taphatu tokkos ni jira soo achittiin yeroo duraatiif sirba kiyya BCBC kaja'u. Isa stage irra wallise soo gaafa sanniin gammadee jechuudha. Akkam ture reakshiiniin namaa gaafa? Hedduu bareedaa ture kiyyaan hariifa jaan boo namayyuu ni qeebalan akka gaaritti.
gitaaraan taphatan nuti direedawaatti gaafa duraa artiin kiiboordii eegana wanta jaan malee gitaaraan namayyuu taphata gitaara kan akka aadaati namni direedawaa hedduu taphata nu malee jechuudha soo nama kana jala taayitiin eegaa olaa gitaara naadhawan maal jaanii abaqaanis namileen na seente fedhiin qaba barachuun qaba jeetiin gitaara cabaa barbaadee gitaara cabaa san